Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii addaati. Qophii addaa har'aa keessatti kan argamnu amma galma hoteela Hiltonidha. Kan amma as deemaa jirru immoo ibsa tokko jira jechaa dhageenya. Ibsi kunis kan adda bilisummaa Oromoo kennudha jedhame. Sabaa maalii adda addaa asitti argamanii jiru nuti isa hordofuuf deemna. Ibsichi immoo maal jedha laata akka jiru mee keessa seennee hordofna waliin seenaa. Galma kana keessatti itti aanaa jiru adda bilisummaa Oromoo dabalatee miseensonni hojii raawwachiistuu fi gumii sabaa keessatti argamu jedhameera. Qabiyyeen isaa waa'ee maaliitii eenyufaat maalirratti xiyyeeffatanii haasa'u kan jedhu ilaaluuf deemna. Marreen waliin tura. Sababa ilaalcha adda bilisummaa Oromoo qabda jedhuun Oromoon qaamaa qalbiin hin miidhamin yoo jiraate baay'ee muraasa. Wareegama ilmaan isaa qaqqaalii baaseen kanaanis Oromummaa dhabamaa fi ukkaanfama jalaa baasee sadarkaa har'a irra jiruun gahee jira. Qabsoon Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu Oromummaa yookaan sabboonummaa Oromoo bara dheeraaf awwaalamee ture boollaa baasee dagaagse. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo sabboonummaa fi tokkummaa Oromoo gadi dhaabuu keessatti qooda guddaa kan qabuu fi mallattoo sabboonummaa Oromoo yookaan symbol of Oromoo nationalism ta'ee jira. Waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo seenaa Oromoo keessatti ulfinaa fi bakka guddaa qaba. Uummati Oromoos akka qaroo ija isaatti ilaala. Sirnooti mootummaa darban adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo diineffachuu, mirga uummataa ukkaamsuu, aadaa, afaanii fi seenaansaa akka hin mul'anne walumaa gala mirga hiree ofii murteeffannaa saba Oromoo haaluun beekamu. Oromoon akka sabaatti of ijaaruu hin qabu. Kun goosummaadha, kun dhiphummaadha jechuun akka inni eenyummaa ofii irratti hin ijaaramnee fi humna hin taane ukkaamsaa turani. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo jalqabumarraa kan dhiibee qabsoo hidhannootti galchee mootummoota Itoophiyaa gaaffii Oromoo fi rakkoo siyaasaa biyyattii karaa nagaa furuu diduun humnaan cafaquu imaammata waan taasifataniifi. Kun ammoo uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane sabooti cunqurfamoon biyya lafaa mirga dhablee taasifaman hundi waggaa filannoo biraa dhaban osoo hin jaallatin kan itti seenanidha. Addi bilisummaa Oromoo jijjiirama wareegama ilmaan Oromoo fi uummatoota biroon bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti hanga ta'eefuu Itoophiyaa keessatti mul'ate irratti hundaa'ee haala biyya keessaa godinaa keenyaa fi addunyaa xiinxaluun aanjaa dhalatetti dhimma bahee qabsoo karaa nagaa itti fufuuf carraan argamuurraa mariidhaan murteeffatee fi ittis amanee hoogganni isaa biyyatti deebi'uun ni yaadatama. Rakkoo fi dhiibbaan alaa fi keessaa yeroo adda addaatti dhaaba adda bilisummaa Oromoo mudataa ture guddinni dhaabaa akka hin shaffisne taasisuu keessatti qooda guddaa qaba. Galatni wareegamtootaa fi qabsaa'ota bilisummaaf haa ta'u malee har'a uummata keenya gidduu jirra. Kunis qabsoo bilisummaa finiinsuutti dabalee hiree jiruun jaarmiyaa keenya adda bilisummaa Oromoo caalaatti ayinaaf baay'inaan cimsuu fi haaressuuf carraa argamsiisee jira jennee amanna. Tokkummaa dhaabota Oromoo fi uummata keenyaa caalaatti cimsuun fuula duratti tarkaanfachiisuuf hawwii uummata keenyaa guutuuf hireen turee fi ammallee jiru bal'aadha jenna. Akkasumas humnoota sabaa fi sablammoota cunqurfamoo mirga ofii bulchuu fi hiree murteeffannaa sabootaatti amanan sirna federaalawaa sabdaneessaa dhugaarratti hundaa'e dhugoomsuuf qabsaa'an hunda waliin hojjechuufis hireen argame bal'aadha.
biyya hundaaf taatu dimokiraasiif walqixxummaan ummatootaa keessatti dagaage argamsiisuuf carraan ni jira. Addi bilisummaa Oromoo waliigaltee mootummaa waliin hagayya bara 2018 irra gaheen sodaa fi birrannaa tokko malee nagaa fi bilisummaan socho'ee akka hojjetuuf tarsiimoon qabsoo karaa nagaa filatee biyyatti deebi'uun ni yaadatama. Gama keenyaan waliigalteen kun har'as bakkuma isaa jira. Tarsiimoon qabsoo karaa nagaa fi seeraa filannee seeraan dorgomuuf hojjechaa turre hojjechaas jirra. Kun murtii fi ejjennoo ittiin biyyatti deebine ta'uu gadi jabeessinee uummata keenya hubachiifna. Haa ta'u malee sababoota ifa hin taaneen adda bilisummaa Oromoo suukanneessuun miseensotaa fi hoogganasaa osoo hin hafin hidhuun waajjiroota dhaabaa godinaalee irra jiranis heddumminaan cufamuun bal'inaan nu mudatee jira. Kanuma keessa humnooti mirga hiree murteeffannaa sabootaa kabajamuun dantaa keenya tuqa jedhanii amananii fi dantaa adda addaa Oromiyaa irraa qaban keessaa falaan sabboontota Oromoof adda bilisummaa Oromoo irratti duula olola bal'aa banuun dhaabicha balleessuuf irratti hojjechaa akka jiran agarra. Humnooti kanneen adda bilisummaa Oromoof uummata Oromoo maqaa adda addaa itti kennuun olola jibbiinsaa hate propaganda irratti adeemsisaa jiru. Kanaaf jijjiirama ilmaan Oromoo kumootaan itti wareegaman gara dabarsuuf marxifatanii arreedaa jiru. Mootummaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed biyya bulchaa jiruu fi uummata Oromoo gidduutti wal dhabbii uumanii qaxxaamuraan aangootti deebi'uuf sirna du'ee awwaalame lubbuu itti horuun mirga sabootaa ukkaamsuuf humnooti maraatummaatti jiran gochaa isaanii kanarraa akka dhaabbatan jabeessinee dhaamna. Mootummaan Itoophiyaas miseensotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hoogganoota siyaasaa Oromoof kan biroo mana hidhaa jiran hatattamaan hiikee mariin siyaasaa biyyoolessaa hunda hammate akka adeemsifamu gaafanna. Waajjiroota adda bilisummaa Oromoo cufaman akka bananii fi miseensotaa fi deeggartooti dhaabaa bakka bakkatti bilisummaan socho'anii uggura qaama nageenyaa mootummaa tokkoon malee akka hojjechuu danda'an cimsinee gaafanna. Mootummaan rakkoo siyaasaa fi nageenyaa amma biyyattii fi uummatoota mudate furuuf gaafatamaaf dirqama irra jiru hubatee nagaaf tasgabbii akkasumas sirna dimokiraasii ijaaruuf waadaa amma dura seene akka guutu yaadachiisuu feena. Uummatootni cunqurfamoon addatti ammoo uummatni Oromoo wayitammaa nagaaf bilisummaa barbaada. Kun ammoo kan milkaa'u uummati Oromoo tokkummaa isaa cimsachuun gurmuu jaarmiyaa isaa jabeeffachuun ta'uun hin falamsiisu. Tokkummaan hoogganaaf miseensota dhaabaas murteessaadha. Adda bilisummaa Oromoo haalli amma keessa jiru ulfaataaf walxaxaadha. Kanaaf rakkoo keessaa falaan isa mudatan furatee gurmuusaa cimsatee qabsoo karaa nagaa itti jiru caalaatti jabeessuun kan isaaf danda'amu hunda gumaachuuf yeroo kamiyyuu caalaa qophii ta'uu mirkaneessa. Adda bilisummaa Oromoo heera biyyaa fi tarsiimoo siyaasaa qabsoo karaa nagaa akkasumas heera seeraa fi naamusa dhaabaan masakamee haala keessa jiru xiinxalee fi hubatee qabsoo siyaasaa itti jiru caalaatti jabeessee kan itti fufuu fi of haaromsuufis qophii ta'uu irra deebi'ee mirkaneessa. Dhaaba caalaatti dimokiraatawaa hirmaachisaa fi kan bakka bu'ummaan murnoota hawaasaa fi aanota hundaa keessatti mirkanaa'e taasisuuf adeemsi amma dura jalqabame kan itti fufu ta'uu irra deebi'ee addeessa. Kanaaf uummati Oromoo dhaaba isaa jabeeffachuuf waan danda'e hundaan adda bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbatu waamicha dabarsina. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo gidduu garaagarummaan akeeka siyaasaa guddaa akka hin jirre marii amma dura taasifame keessatti agarree jirra. Waan ta'eef garaagarummaa xixiqqaa fi tooftaa adeemsaa kan nu gidduu jiru mariin furachuun tokkoomnee gara galii yookaan galma keenyaa kan dantaa saba Oromoo kabachiisuu akka sossoonu adda bilisummaa Oromoo irra deebi'ee waamicha dabarsa. Jaarmoti siyaasaa Oromoo hundi kanarratti fuula deebifachuun gufuulee waloon nu mudatan irra aanuudhaaf gaaddisa tokko jalatti akka sassaabamnu irra deebine waamicha dhiyeessina. Dabalataanis waltajjii marii bal'aa Oromoo Broad Based Oromoo National Dialogue
kan dhaabota siyaasaa, hayyoota, rogeeyyii, abbootii gadaa, abbootii amantaa Oromoo, jaarsolii uummata keessaa dhimma uummata Oromoo irratti of ijaaranii hojjetan civic organizations, ijaarsa qeerroo fi qarree Oromoo, miseensota gameeyyii fi miseensota adda bilisummaa Oromoo, hoogganoota ABO gadaa dabree fi miseensota adda bilisummaa Oromoo kanneen sababaalee adda addaan ammaan dura dhaabarraa fagaatanii fi kanneen eenyummaan isaanii dhaaba kana waliin hidhata qabanii fi qooda isaan irraa eegamu bahanii fi bahaa jiran mara kan hammatu ta'ee mariin hunda hirmaachisu kun gara fuula duraatti geggeeffamuun barbaachisaadha jennee amanna. Kanaafis waltajjiin marii Oromoo hundi bal'inaan irratti hirmaatu akka uumamu gochuuf gahee keenya bahuuf qophii ta'uu keenya ibsuu barbaanna. Uummati Oromoos waamicha kana akka tinnisu ni abdanna. Dhumarratti jaarmota siyaasaa sabaaf sablammootaa fi uummatoota Itoophiyaa mirga hiree murteeffannaatti amanan mirgoota dimookiraasii walqixxummaa fi haqaaf qabsaa'an hundaaf waamicha qabsoo dabarsina. As keessatti hariiroon adda bilisummaa Oromoof adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat yookaan Wayyaanee gidduu turee fi jiru hariiroo lolaa fi diinummaa akka ture eenyufiyyuu ifaadha. Wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane uummata Oromoo kana malees uummatoota biyyattii mirga ofii gaafatan hunda diineffachuun ajjeechaa miidhaa qaamaa fi qalbii buqqa'iinsa inni geessise hedduu ulfaataaf seenaa keessatti kan hin dagatamnedha. Har'as hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi Wayyaanee gidduu hin jijjiiramne. Kanaaf ololaa fi hamiin adda bilisummaa Oromoo TPLF wajjin jira jedhamee oofamu dhugaa akka hin taane gadi fageessinee hubachiifna. Injifannoon uummatoota hundaaf adda bilisummaa Oromoo hagayya 10 bara 2020. Waan miidiyaadhaaf illee hawaasaaf illee osoo hin yaadu keessaa ibsi kuni bakka dureen argametti maaliif kennamuu dhabe. Kanaan dura dureen nageenya isaaniitiif akka manaan baane jedhamee turedhama. Al tokko immoo bahanii waajjiraalee galanii jiran jedhameera. Maal taananii asii dhaban yeroo baay'ee ibsa irratti addi bilisummaa Oromoo biyya kanatti deebi'ee kaasee waggoota lamaan kana gabaasa numan hordofaa dhuunfatti fa'aa dubbisee hin beeka malee obbo Araarsoo ibsa irratti baay'ee illee argee tureetu jiraataa ture. Maal taanii jennaaniin dhabne waan baratame miti saniif inni gaafachuu barbaade dhimma kana. Inni gara biraa immoo kanaan dura dubbii walii hoggansa dhaabaa gidduutti haasa'amaa ture bal'inaan naannoo Gullalleetti waan garaagaraa dhaga'aatiin hin turre. Inni suni maalirra ga'eera waan jedhu akka addanuu ba'uu barbaanna. Wanni jedhamaa ture hayyuu duree irratti fonqolchi taasifamuudhaaf yaalamaa ture kan jedhullee dhaga'aa turre qaamni gabbeetiin konfirma godhellee jiraachuu baatu. Waan san fakkaatu immoo oduu miidiyaa irraa dhaga'aa turre yoo dogoggoruu baadhee tibbasan Faanaa Broadcasting Corporate gabaasa afaan Oromootiin obbo Toleeraa Adabaa waabeeffatee addi bilisummaa Oromoo hoggansa isaa jijjiireera. Obbo Daawud Ibsaa kaasuudhaan obbo Araarsoo Biqilaa bakka buufateera. Ka jedhu kaafamaatiin ture ammallee immoo ittaanaadha jedhaniitiin isaan nu ibsaa jiranii achi booda VOA irraallee nuti isin gaafannee lakki ani ittaanumaa kan jettan nu ibsitanii jirtanii burjaajiin sun maalirraa akka ka'e dhalatee isa kana ammallee ifa osoo ta'e inni gara biraa kanumaan wal qabatee koreen seeraa adda bilisummaa Oromoo dhimma kana laalaatiin akka ture dhageenyeerra dhaabumarraa isinumarraa dhaga'aatiin hin turre koreen kuni kan inni jedhee gamni lameenuu ibsa tokkollee walga'ii tokkollee hin ta'ini dhimma kana adda baasnee ummataaf beeksifna kan jedhu dhaga'aatiin hin turre dhimmi sun maalirra ga'e murteen sun maalirra ga'ee jennaaniin kan ibsa kana amma ibsa kana keessatti ani mudaa argaan jiru. Ibsi kun akkuma adda bilisummaa Oromoo waliin jirutti waa'ee hoggansaatii miti kan ka'aa jiru waa'ee hegeree adda bilisummaati kan ka'aatiin hin jiru rakkoo adda bilisummaa Oromoo mudatetu ka'aatiin hin jira ibsarraa rakkoo qaba jechuu kiyya miti. Garuu waan kanaan dura haasa'amaatiin hin ture san akkamiin bayaanfama akkamiin namaaf ifa ta'uu danda'a miseensota keessaniif ta'uu danda'a guutuu uummata Oromootiif. Inni gara biraa addanaa ta'e anaaf kan hin baratamin adda bilisummaa Oromoo akka gaafa yeroo jalqaba waajjirri Gullallee isinii kenname obbo Toleeraatu waajjiratti walitti nu qabeen yaadadhaa har'a booda ibsillee asitti kennama waajjirri kenna nuu kennameera jedhanii inumayyuu qorqoorroodhaan gidduutti dalla'ame barandaarra dhaabbannee ibsi kenname. Waajjira ammas ga'uu qabdanii
maaltu isinitti dhiphannaan as dhuftaniin illee anaaf akka miidiyaa tokkootitti naaf gaafiidha. Inni gara biraa immoo keessattiyyuu dhimmi koree sun maalirra ga'ee jennaaniin ibsa kana gadi baataniitiin amma kennaatiin jirtan waan jedhu irratti osoo sirriitti ibsame baay'ee gaariidha. Ulfaadha galatooma. Hayyu dureen akkamitti argamuu dhabee kayyuu. Adoolessa 27 walga'iin taasifamee ture naannoo Gullalleedhaatti. Isa kanarratti immoo walga'iin kun inni yeroo sanitti hojii guyyaa gaggeessuu hin dandeenye itti aanama isaatu gaggeessee jechuudha. Kun seeruma dhaabaa keessa kan jiru heerri akkasuma jaa jechuudha. Walga'iin san seera haala kan jiru wanneen adda addaa fi akkuma reefatiitti maqaa fonqolcha waan adda addaa deemaa ture jechuudha. Inni kun ammoo sirrii miti jennee koreen naamusaa fi to'annootu jira isaan sana akka laalan jennee jirra jechuudha. Hagammoo koreen san laalee waan tokkotti bahu katti fufu waajjira koree jiraachuuftuudha bakka jiranitti itti aanumaatti hojiitti fufaa jechuudha. Kun seeruma hin dhumanne wanni yoo dhumate qofa inni bakka kanatti deebi'eetiin hojii gaggeessa malee osoo rakkoon dhalateetiin jiru koreen san osoo waa tokko hin jinitti hin ta'uu jechuudha. Ibsi kun maaliif barbaachise kajuu eegaa walli isaan artist Hacaaluu Hundeessaadhaa ajjeefame booda waan bal'aatiitu waan dhaaba kanaa kaafamee himamaa ture. Hidhatis akka waan TPLF hojii walitti hidhatee addi bilisummaa Oromoodha. Akkasumatti kallattii garaagaraatiin miila tokko karaa nagayaa kaanii miila tokko immoo karaa qaabsoo hidhannoodhaatti hidhata kajuu waan bal'aadha ni beektanii natti fakkaata. Waa hedduu deemaa ture. Isa kanaaf guyyaa tokko gadi baanee akka dhaabaatti sirnaan ibsi bal'aan ejjennoon keenya kana. Ejjennoon keenya immoo karaa nagayummaa sanarraa guyyaa tokkollee duubatti deebi'eetii hin beeku. Rakkoon gosa fedhee mudatallee wanni fedhallee yoo ta'e wanni gama keenyaan duubatti jennee kajuu akka hin jirre mirkaneessuu barbaachisaa jechuudha. Isa kanaaf ka walitti dhufe. Waa'ee waajjira immoo Gullalleedhaatiif maaltu asiin fidee kajuu ammaan tanatti achitti godhuu waan hin barbaadiniif haga koreen seeraa to'annoodhaaf waan tokko koreen naamusaaf to'annoodhaaf waan tokko murteessutti garuma biraatti yoo goone irra wayya kajuu fi malee waan gara biraatti miti jechuudha. Hamma koreen murteessetti gaafa sin argaman kan jettan koreen naamusaa fi to'annoo dura gurguree jira waan ammoo jira dhaabsee jira. Hamma isa gaafa inni murtee argateen argaman kan jettan maaliif isa ifannaa ta'u? Koreen jiraachiftuun hojii guyyaa isaatti jirti. Dhimma akkasii hoggaa ta'utti qaamuma sagalee waajaba qabu lakkoofsaan guddaadhaatu hojii itti fufaa qaamni himatame san hojii itti hin fufu jechuudha. Eenyutu himatame amma achirratti amma fakkeenyaaf achirratti beekamaa hojii keessa dialoogii kan taane qaama adda addaa jira dhaaba kana keessa. Qaama koree hojii raawwachiiftuu jira. Koree seeraaf to'annoo koree naamusaaf to'annoo amma jennu fa'aa kana jira. Kuni sabaa hedduudha. Koreen hojii raawwachiiftuu waan murteessuu danda'u qaba. Murtii fudhachuu danda'u qaba. Akkuma qaamaatti wal isaa irrattis wal keessattis qaama alattis fudhachuu waan danda'u qaba. Kanaaf amma murtii eenyutu himatame waliigala ilaalamaa jira. Garuu koreen hojii raawwachiiftuu waan kana walgahii sana booda waan dhalatan waan samaraa jechuudhaan adeemsa sana cuunfee koreen naamusaatiif kennee. Kanaafuu koreen gama biraatiinis warri qaamni dhimmi ilaalu biraas akkasuma kennachuu danda'a. Waliigala asee paakee qoratee inni yaada murtii dhiyeessa malee murtii kennuu hin danda'u. Koreen naamusaa inni qorata malee qoratee yaada murtii dhiyeessa malee ofii isaatii murtii hin kennu kanatti akka hubatamu. Beekumtii dhaabaatiin alaa ayyuduree fi ittaan ayyuduree illee kunoo jiru isaanii irratti deebii kennuu danda'u. Beekamtiin isaaniin aladhaa waamichi godhamaa jira kan jiru tokko ture. Kanaaf namoonni akka hubannoo argataniif walii galameetu beekamtii dhaabaatiin dhaa'u kan deemaa ture sun sabaa maalee wayiitiin sirrii miti moo maaleera kanuma jechuu barbaadu fayyaa ta'a. Inni kun namni akkuma akkatti gaawwaa deddeebisa. Akkuma ammaan tana jenne agar rakon sen mootutti itti aanumaatti waggeessaa jira. Yaa bisa kanallee koree jiraachiftuu wajjin teenyeetu mari'anneeti akka ibsi kun kan nama murteessine jechuudha.
isa kana gaa hujumaan waan sooshaal miidiyaa naannoo guddaa hordofneetiin waan jechuu osoo hin ta'in waan akka murtiidhaatti qabnu jechuu lafa. Ibsi kun akka kan nama waan reemutu na tuqatti haala yeroo ammaa irratti waa dubbachuu waa jechuun murteessaa ta'uusaa. Uummannis waa dhaga'uu barbaada keessa alaan. Maalirra jirra? Maal keessa jirra? Akka itti deemaa dhufe dhaabni kun amma immoo maalirra jira? Karaan qabsoo nagayaa kun ammoo maali? Ejjennaan dhaabni kun qabu achirraan jijjiiramamu akka biraatti kajuu bakka hedduutti ganamnis baruu waan barbaaduuf kun ammoo ta'uu qaba jennee yeroo ammaan tanatti haala kanatti murteessineetiin guyyaa kana qabachuu dandeenya jechuudha. Jaartichi bareeda garummaa keessatti fayyadatu bareeda. Kanaaf doongora ture jechuudha. Hin beeku jedhanii qaamaan kan jechuudha. Waan ifa walii hagoonu beekumtiin dhaabaa hoggaa jedhamu maal jechaadha? Miidiyaa sanarratti hayyuulee fi itti aanaa hayyuuleetu hin beeknu waa miidiyaa sooshaal miidiyaa fi maal kun waan barbaadan maxxansuu didan tarii sa'aatii faa maal faa kan adda baafachuu akkachuu jechaadha hayyuulee beekuun. Gama keenyaan garuu waan itti aanaa hayyuulee walga'iin kun akka deemu quba qabaa sa'aatii isaa addan baafadha yoo jedhe malee kan biraan. Dhaaba jechuun immoo kan sochiirra jiru hoggana sochiirra jiru kan durfamu malee qaama biraaniti jecha. Akkuma sila himame koree hojii raawwachiistuu rakkoolee garaagaraa dhaaba kana mudatan irraa hayyuuleen ammatti hojii isaanii guyyaa guyyaa gaggeessuu waan dadhabaniif walgahii dhiheenya ta'e irratti immoo rakkoon adda addaa waan mudateef hamma sun qulqullaa'utti murtii dhimmi ilaaluun kennamutti itti aanaa hayyuulee hojii guyyaa guyyuu dhaaba kanaa tarkaanfachiisuu qaba jedhee murteessee akkasittiin kan waamame ta'uusaa kileef ta'uu qabaa jechaadha. Akkasittiin waamame malee walga'iin kun abbaan fedhe maqaa jaarmaatiin abbaan fedhe pirees konferensii akkasii kennuu hin danda'u kan isin walga'iitti fakkaata. Qulqulleessuudhumaa fi waan toleraan jedhe gabaabsee jechuu fi dhaaba jechuun hooggana waloodha. Hooggana waliin miseensota isaa jaarmaa waliigalaati. Hooggana adda bilisummaa Oromoo immoo hooggana waloodha. Collective leadership. Namtokkee dhaabaaf ajajamaa jedha heerri keenya. Gabaabumatti namoota as jiran kun hoogganoota dhaabaa beekamoo official bakka biroos kan jiran kan waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo bakkuma buuna jennee afaan guunnee dubbachuu dandeenya. Uummatni keenyas akkasumas nu beekaa gaaffii waan ibsa miidiyaaleef kennitanii fi uummanni komisii irraa qaba sooshaal miidiyaatti ilaalaadha kan jirtanii gaaffii qaba gaaffii hedduudha kan uummanni qabu gaaffii kana uummataaf akka ifa ta'u miidiyaaleef isa kennan waan jettanii fi uummanni mee hin burjaajayini har'as kaleessas kan burjaajaa jiru har'as kaleessas kan rakkoon uumamaa jiru uummata Oromoo biratti uummata biraa miti uummanni nama nagaadhuma taa'eeti kan jiru isuma kanaa fi ammas gaaffii isin gaafatamtanii keessattuu obbo Araarsoon gaaffii isin gaafatamtan gaaffii deebistan dhoksaa qaba irra dibaadhaan waan darbamaa jirudha jechuudha. Otoo ifa dubbatanii gaariidha. Maaliif burjaajii hedduutu uummata keessatti ka'aa ture waan ta'eef jechuudha. Kunillee qulqullina dhaabaa keessan keessatti rakkoo qaba waan ta'eef jechuudha. Karaa biraatiin ibsa kennitan gubbaadhaatti gaaffii tokko kan hin kaasuu barbaade. Hooggantoonni dhaaba keenyaa hidhamaniiru, miseensonni keenya hedduu hidhamaniiru, waajirri keenya hedduun cufamaniiru jettanii achi keessatti kaaftaniittu mootummaan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan ibsa kennu immoo abaa'oo shanee kan komachaa ture. Mee isaan kana keessatti isin immoo yeroo kanaan dura as kennitan abaa'oo shanee wajjiniin akka homaa hidhatan qabne abaa'oo shanee kan jedhamu hin beeknu waan jedhamuun wal qabsiiftaniiti. Isa kana gubbaarratti miseensonni keessa hidhamaniiru irra jireessaan kan hidhame mootummaan kan komachaa jiru immoo deeggartoota abaa'oo shanee fi warra miseensa kanaa warra jedhamanidha. Isa kana gubbaarratti isin namoonni isin jalaa hidhaman kuni akkamittiin ilaaltu isin mootummaan shaniidha jechaa jira abaa'oo shaniittidha isin immoo miseensa keenya jettaniiti har'a kaaftan jechuudha. Akkuma waliigalaatti immoo wanti ifan taane isinii fi hayyuulee jidduu wanti jiru kuni haga yoomitti itti fufaa akkasitti uummatatti maal jennaa akkasumatti dhufne akkasumatti waan haydi ta'e kana fuunee uummata bira baanamoo kan jedhu jechuudha. Gaaffii isa kana gaafadheetanii obbo Araarsoon irra dibaan dabarta waan ta'eef gaaffii shan gaaffii jaasiin gaafate tokkoyyuu seeraan hin deebine.
isuma kana jechuu barbaada galatooma. Miseensota hidhamanii fi hogganoota hidhaman kan jennu namni hidhamin hin jenne jechuudha. Namni hidhamuu danda'a. Abbaa shakkamitti hidhamuu danda'a. Inni qulqullaa'ee seeratti dhiyaatu dhaabuma kanaa qulqulleessuudhaaf ni gargaaraa jechuudha. Maaliif mila lamaan dhaabbatan kan yeroo adda addaatti dhaabni kun deddeebi'aatiin jira. Deddeebi'aatis turees jechuudha. Nus qulqullaa'uudha barbaanna. Namni hidhamin kan jennu hin qabnu. Shakkamnaan ni hidhama. Hidhamee immoo seeratti dhiyaatee murtii haa argatudha. Murtii haqaa argatudha malee nuti namni hidhamin kan jennu hin qabnu jechuudha. Kana keessa mootummaan bal'inaan waan qabatamaa irratti argee shakkee qabee hidhuu danda'a jechuudha. Kun eenyu taanaan seeraa gadi malee seeraa olii miti. Kana guutuun keenyatti aman. Kana murteeffanneetumattis dhufne jechuudha. Kanaaf bakkoota adda addaatti waajjiroonni sababaa adda addaatiin cufamuu danda'an. Inni deebi'ameet ilaalamee akka haqaatti akka dhugaatti akka banamuu fi sanilleen akka seeratti gartee dhiyaataniiti murtii haqaa argatan kan jennu malee warreen akkasiisan hundinuu tokkolleen isaaniitu badiin qaban takka immoo qulqulluudha. Dhibbarraa dhibbatti jechuu hin dandeenyu. Namni badii seenus ni danda'a jechuudha. Haala adda addaatiin. Kana gaammoo mootummaan nama tokko eega shakke seeraatu qulqulleessa. Seeraatiitu waa hundaa'u adda baaseetiin inni kun qorannee karaa hundatti ilaalla jirraa bilisa jeetiin galiyyaan. Ati kanaas irratti argamee kanaaf qulqullummaan qabdu yee murtii haqaa dhugaa sana argateetiin abalu hidhaan hoggaa hangasitti murtaa'e sababaa kanarraa jemeetiin ni beekamaa jechuudha. Kanaaf wanni jennu kanaa jechuudha. Yeroo biyya seenullee murteeffannee seenullee isuma kana seera biyya kanaatti amannee fudhanneetiin hojii karaa nagaa keessattuu qaabsoo karaa nagaa ni gaggeessinee fudhannee jechuudha. Waa'een ammaan tana hayyuu dureedhaa fi isin jidduudhaa irra dibaadhaati akkana hajuu kuni deddeebineetis dubbanneeti jirra jechuudha. Walgahii nuti adoolessa 26-27 goone san seera ala kajuu hayyuu dureen nurratti labse. Nuti seera itti aanaadhaatitu gaggeesse seera jenna jechuudha sirna heeraatu akkas jedha. Barcumarraa waliin kan malee Oromoon heerarraa waliin kan jette. Kanaaf kun seera kun sirna jenna jechuudha. Kanaaf ammoo koree seeraa to'annoo san qabna. Haga sanitti immoo ka hojii gaggeessu gumii sabaatu murteesse qaamuma koree jiraachuutu kana ammatti hojiitti fufa isuma kanaa torkaa qaba jechuudha. Ifa kun kana ala waan uummannis beekuu qabaas jechuudha. Namni tokko seeraa gadi malee seeraa olii miti. Harka waajjee baatiitu nama tokkotti murteesse namni tokko harka waajjee irratti murteessu jechuudha. Kanaaf kuni koreen naamusaa fi to'annoodhaas waan murteessu nu murteessa. Garuu nuti kiliirii ka gartee namni nu beekus qabu qaabsoo karaa nagaa ejjennoo kaleessa qabanne san qulqulluudhaan akka waan kana galmaan geenyu barbaannaa jechuudha. Amna kana keessatti wanneen garaagaraa akkuma harreen tana ka'e dubbadhetti tuttuqameetiin jira. Waan tuqame keessaa tokko maali? Hidhata TPLF kan qaabsoo gara lamaati jechuudha. Miila tokkoon gamana miila tokkoon achi kajuusan. Isiisan nutu akkuma jennetti qulqullaa'uu barbaanna. Karaa hundattuu mataarraa haga gadiitti jalarraa haga gubbaatti miseensi keenya inni biyya keessa jirus inni ala jirulleen hundinuu tarsimoo dhaabate inni eega takka murteeffanne tuttuqaan sayyoona nu deddeebuutti ni beekna jechuudha. Maaliif deddeebi'aallee ni beekna jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokkoon isin kaasuu barbaada. Kaniin bira dabruu hin dandeenye. Miseensonni keenya caasaan alaa beekaan ta'e wallaalaan yeroo nuti qaabsoo nagaa gaggeessine asii deemnutti waltajjii adda addaa irratti miidiyaa irratti ni hordoftan ni agartan waan qaabsoo gara hidhannoodhaa kana leellisaa jiranii jechuudha. Kun dhaaba tokko keessatti hin deemu waliin hin deemu. Namoota akkasiitii dhaaba kana keessatti yoo qondaala ta'e yoo miseensa ta'e achi keessaa qulleessuunii fi itti murteessanii hojii sanirraa dhaabuu jechuun dirqama. Kun ammoo deebi'ee gaaddisa nurratti uumanii qabaa jechuudha. Deddeebi'ee gaaddisa nurratti uumanii qaba. Kana hundaa'u nuti maal akka koree jiraachuuftuudhaatti maaltu gaaddisa qaabsoo hidhannoo teenyarra fide qaabsoo nagaa keenyarra fide. Tuttuqaan kun maaliif ammaa deddeebi'a akka koree jiraachuuftu laallee jirra jechuudha bal'inaan laalleeti jirra. Kuni deddeebi'ee tahaa jira wanni gara mootummaatiin qulqulleeffatu kanneen hidhamanis qulqulleeffataa nuus caasaa keenya keessa sakattaanee if qulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Lama walitti qabnee deemuus hin dandeenyu. If qulqulleessuun barbaachisaadha. Caasaan tokko keessatti yoo gar lama namni waa lama kajeelu lachuutu dhaba. Yoo lamaanuu numa kajeelle hin ta'u. Qaabsoo kanarratti gartee dhiibba qabaata. Akka inni fuuldura hin deemne taasisa. Shakkii uuma mootummaa fi dhaaba kana jidduutti shakkii uuma.
ummata keenya illee ni burjaajeessa waneen akkasii kun ta'uu hin qabu jennee akka kora jiraachiftu laallee gamaggamnee jirra caasaa keenya keessallee qulqullaa'u qaba gar tokkotti gartee namni ka qaabsoo hidhannootiin barbaade jiru as keessa taa'ee jeequmsa uumuu hin qabu waan hin taane hojjechuus hin qabu inni kun adda bahuudha qaba kana ka uummanni keenya illee barbaadu kani karaa adda addaatiin illee maalitti jirtan maaliif waan tokko murteessitaniiti waan tokko gar tokkotti hin baafne maal yeroo hunda tuttuutanii bira deemtan kaju yeroo adda addaatti qe'ini kan ukkaa'us ni beekna jechuudha waa hunda garuu bilchinaan laalla fageessinee laalla mirgaa bitatti gara gaggalchinee laalleetini murtii fakkaattu irra geenya akkasiin malatti jarjaraan illee wanni gootu waa hedduus jalaa baduu danda'a kana malee ejjennaa nuti qabnu isumaan hamba ibsa kanaa jechuudha waa lama ol keessa godhuun barbaannu nuti gar tokkotti luuceeneetiin karaa nagaa kana qabannee hanga wanni kun gar tokkotti bahutti akkasitti qaabsoo keenya kana galmaan ga'uu barbaanna malee wal keessa akkasitti makaa kanaan gar tokkotti bahuu hin dandeenyu jechuudha. Kanumaan ibsu barbaada. Waan dhimma keessaa kana waan amma waldhabbii maal qoree to'annootti kenname kana isaan madhiifne waan dookumentii keenya qabxiilee jajjaboo jiran as keessa isaan irratti fuulleeffatanii gaarii. እስካሁን ታስረዋል ተብሎ በእናንተ ዘንድ የተመዘገቡ የአባላት ቁጥር ካላችሁ እሱን ብትገልጹልን አንደኛ ነገር እሱ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከዚህ በፊት ያልጠራ ነገር አለ እስካሁን የእናንተ የድርጅታችሁ ሊቀመንበር ኦቦ ዳውድን በተመለከተ አንዴ ሃውስ አሬስት ላይ ናቸው ይባላል ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ ቢሮ ተመለሱ ይባላል ምንም ማለት ኮንፊውዝድ የሚያደርግ ነገር ነው እስካሁን ያለውና እሱን ነገር ክሊር አድርጋችሁ ለኛ ብታሳውቁን ጥሩ ነው ሌላው ነገር ደግሞ እናንተ ያው ኦሮሚያ ውስጥ በጣም ትልቅ ሰፖርት አለን ትላላችሁ እኛም ያው እንገምታለን ሰሞኑን የተነሳውን ግርግር ለማርገብ ወይም ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀራርባችሁ ተጎዱም ከተባሉት ጋር ሄዳችሁ አይታችሁ ማህበረሰቡን ወደ ቀደመው አብሮነቱና ወደ ቀደመው ኑሮ ለመመለስ ምን እየሰራችሁ ነው ምን ሰርታችኋል እስካሁን ሶፋር ምን ያህል ሄዳችኋል እንዳይ ግጭት ከዚህ በኋላ እንዳይከሰትስ ምን ያህል ስራ ለመስራት ወይም ምን አይነት ስራ እየሰራችሁ ትገኛላችሁ አመሰግናለሁ በመግለጫችሁ ላይ አንድ ራስን ማደስ የሚል ነገር አለና ምን ማለት ነው ያው ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲነሳ ነበር በአፋን ኦሮሞ ከአቶ ጃልዳውድ ጋርም የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ምንድነው መገለጫው ምንድነው ራስን ማደስ ማለት የሚለውን ነገር ለመጠየቅ ፈልጌ ነው ከዛ ውጪ ጠቅላይ ሚኒስትሩና የኦሮሞን ህዝብ ያው ለማጋጨት የሚል ነገርም አለና እነማን ናቸው የሚለውም ነገር ግልጽ ቢሆን መልካም ነው በአማርኛውም ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እዛጋም ለመነካካት ተሞክሯል ከአሁንም ኦነግ የሰላማዊውንም ትግል ሌላውንም የጫካ ያሉትንም በመምራት ከሸኔ ጋር በሚገናኝ ማለት ነው እንቅስቃሴዎች እንዳሉት በሰፊው ይወራልና እዚህስ ጋር ያላችሁ መልስ ምንድነው የሚለውን ለመጠየቅ ነው ከዚህ ቀደም ለቀናት ያካሄዳችሁትን ስብሰባ ሜቢ ጃልዳውድ ተቀባይነት እንደሌለው አንስተዋል ብለውናልና በመተዳደሪያ ደንባችሁ ውስጥ ምክትሉ ማድረግ የሚችል ከሆነ እሳቸው ስለምንድን ነው ያልተቀበሉት ይለውን አጠራጠር ያለው መልሶች ፈልግ መሰረታዊ የሆኑ አንድ እንትን ነው በስተኋላ የተጠየቀው ጥያቄ የላይኛውንም የሚያብራራ ስለሚመስለኝ ከዛ ነው የምጀምረው ባለፈው ጊዜ የተጠራው ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ እነዚህ ኦነግ የሚታማባቸው ነገሮች ክሊርሊ አስቀምጦ ህዝባችን እንዲያውቁ ለማድረግ መንግስትም ሌሎችም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት እንዲያውቁ ለማድረግ የተጠራ ስብሰባ ነው ይህ ህጋዊ የሆነ በድርጅቱ ደንብም ተቀባይነት ያለው የሚመለከታቸውም አውቀውት የተደረገ ስብሰባ ነበር ይህ እንደዛ ከሆነ እንግዲህ በዚህ ስብሰባ ላይ ምንድነው የተነገረው ለሚለው ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው እኛ ያለሳናቸው ድርጅታችን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል
ከየአቅጣጫው ከሚሰነዘሩት አሉባልታዎች ፕሮፓጋንዳዎች ተወናብዷል ህዝባችን። በሰላማዊ መንገድ ለመታገል የመጣውን ድርጅት የትጥቅ ትግል እንደሚያካሂድና በሰላማዊ ትግል ውስጥ ተሳትፎ አናሳ መሆኑን በማሳየት ኦነግን ተጠያቂ ለማድረግ የሚጥሩ ኃይሎች እንዳሉ ይታያል። በየጊዜው ይህንን አስመልክቶ እኛ መግለጫ ስንሰጥ ነበር። ተገቢውን ሽፋን ላያገኝ ይችላል ወይም ደግሞ አላገኘም ይሆናል እንጂ ከመጀመሪያውኑ ወደዚህ ወደ ሀገር ቤት ስንመለስ ከመንግስት ጋር ኦነግ ያደረገው ስምምነት ያለው ሁኔታ ሰላማዊ ትግል ለማካሄድ አመቺ ስለሆነ የትጥቅ ትግሉን ትተን በሰላማዊ መንገድ ለመታገል መተናል ብለን ወይም እንገባለን ብለን ነው የተስማማነው። ይህንኑ እያደረግን ዛሬ ቆይተናል። መታወቅ ያለበት ግን ይህ ድርጅት ሰፊ ድርጅት ነው። ብዙ አባላቶች፣ ደጋፊዎች አሉት። የድርጅቱ የጠራ ሰላማዊ ትግል 100% ተቀብለው ያካሂዳሉ ብለን ለመናገርም እኛን ያስቸግረናል። እንደሚታወቀው እንግዲህ የትጥቅ ትግል ውስጥ የነበረ ሰው ወይንም ታጋይ ከአዲስ ሁኔታ ጋር ራሱን ለማስተዋወቅ ጊዜ ይፈጅበታል። በዚህ ምክንያት ውዥንብር ውስጥ ገብቶ ነገ ደግሞ ሌላ ቦታ መሄድ አለ። ለዛ ተጠያቂው ግለሰቡ ነው እንጂ ድርጅቱ አይደለም። እንደ ድርጅት እኛ አቋማችን ይሄ ነው። በውስጣችን ጥራት ይፈልጋል ወይ? አዎ ይፈልጋል ነው የምንለው እና ማደስ ለሚለው አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ድርጅታችንን ለማደስ የምንለው እኛ የበለጠ ለማጠናከር ሁሉን አቀፍ የሆነ ኦሮሚያን ያቀፈ አመራር አባላት እንዲኖሩት ነው የምንሻው። ይህንን በ4-5 ወር በፊት በተደረገ ስብሰባ የወሰነው ውሳኔ ነው። በዚህም ወደፊት እየሄድንበት የምንፈጽመው ይሆናል ማለት ነው። ለምን የተጠራውን የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ሊቀመንበሩ ተቀባይነት የለውም አሉ ለሚለው እሳቸው የራሳቸው ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል። እኛ የምንለው ግን ሊቀመንበሩ በሌለበት ቦታ ምክትል ሊቀመንበሩ ተክቶ ይሰራል የሚል ደንብ አለን። በዛ መልክ ነው ይሄን ነው። እስከ መጨረሻ ሰዓትም እውቅና ነበረው። ለምን እንዳሉ ግን እሳቸው የበለጠ ቢያብራሩ ይሻላል። ይሄ ደግሞ ሊቀመንበሩን በምክትል ሊቀመንበር መተካት ወይንም ደግሞ ዕለታዊ ስራዎችን መተግበር በዚህ ድርጅት ብቻ አይደለም፣ በማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ይሁን መንግስታዊ ድርጅት ይሁን ሲቪል ይሁን የፈለገውም ቢሆን የዚህ አይነት አሰራር ነው ያለው። ይሄ ምንም አከራካሪ አይመስለኝም። ለምን እንዳሉት ግን እሳቸው ቢያብራሩት ይሻላል። ሁለተኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጠቅላይ ሚኒስትሩንና የኦሮሞን ህዝብ አይደለም የሚለው እዚህ ላይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው መንግስትና የኦሮሞ ህዝብን በማጋጨት ነው። መንፈሱ ያ ነው ወይ ታይፒንግ ኢረር ካልሆነ በስተቀር ምናልባት የዛ አይነት መንፈሱ ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ማንም ተቃዋሚ ይሄንን መንግስት የሚቃወም በሙሉ የሚያደርገው ስራ ነው። ይሄ ምንም የማይካድ ሁኔታ ነው። መንግስትን ለመጣል የፈለገ ማንም ድርጅት የሚሆን ቡድን የሚሆን ግለሰብ መንግስትና ህዝብን ማጋጨት ለሱ እድል እንደሚፈጥር ስለሚያውቅ በዛ መጠቀምን ይፈልጋሉ። በተለይም ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ ለምንድን ነው ያተኮሩት ስንል እዚህ ውስጥ እንደተጠቀሰው መሀል ሀገር የሀገሪቷ እምብርት በመሆኑ
በመሆኗ የመንግስት መቀበጫም በመሆኑ ዲፕሎማቶችም እዚህ የሚኖሩ በመሆናቸው ከፍተኛ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚካሄደው በዚህ አካባቢ በመሆኑ እዚህ ውስጥ የሚደረገው ግጭትና ንትርክ ሁሉ መንግስትን የሚጎዳ ነው። ህዝቡንም መንግስትንም አገሪቷንም የሚጎዳ ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የሚከሰቱት ነገሮች ሁሉ ይሄን መንግስት ለሚቃወም ይሄን መንግስት በማዳከም ለሌሎቹ እድል የሚሰጥ መሆኑን በመገንዘብ ነው ይሄ ሁኔታ የዚህ አይነት ሁኔታ እንዲከሰት ጥረት የሚደረገው ነው። ስለዚህ ዶክተር አብይና የሚመራው መንግስትና ኦሮሞ ማያዙ ኮንስቲትዩንሲው ኦሮሚያ በመሆኑ ነው። አንዱ ደግሞ ሌላው የተመረጠው ከዚህ ዶክተር አብይ የተመረጡት ከዚህ ክልል ውስጥ በመሆናቸው ላንተ አልሰራም እንደዚህ ነው በሚል በማነሳሳት ህዝቡን እንዲያምጽ በማድረግ መንግስት ላይ እንዲነሳ ማድረግ አላማቸው ስለሆነ ነው። ይሄ ነው መንፈሱ አጠቃላይ። ሌላው የተጠየቀው ጥያቄ ስለታሰሩ አባሎቻችን በእርግጠኝነት የምንናገርላቸው ይኖራሉ። ለዛ እንዲፈቱልን ጠይቃለን። እንግዲህ እኛ እስካሁን ድረስ ከተለያዩ ዞኖች ጨምሮ አዲስ አበባ ጨምሮ ወደ 600 የሚሆኑ ታስረውብናል እንላለን። እኛም የምናውቃቸው 600 የተዘጉ ጽህፈት ቤቶች ቁጥሩን በትክክል አልያዝኩትም። አሁን ይሄ እንግዲህ አዲስ የሆነ ነገር አይደለም። በፊትም ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ ይዘጋሉ። ዛሬ ይዘጋል፣ ነገ ይከፈታል። በዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ነው የመጣ ነው ለማለት ያህል ነው። ሌላው ግጭትን ለማብረድ አንደኛ ነገር ይሄን ግጭት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አልጠራውም ወይም ደግሞ ይሄ ተቃውሞ ግብታዊ የሆነ ተቃውሞ ነው ብለን ነው የምንወስደው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዚህ ተሳትፎ የለውም። በወቅቱም መግለጫ አውጥቶ ነበር። እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ ሁኔታ ከተከሰተ በኋላ ደግሞ አላስፈላጊ ግጭቶች የዚህ አይነት ግጭቶች አብሮነትን የሚሸረሽር የመኖር መብትን የሚነካ ድርጊት በመሆኑ በእኛ በኩል ተቀባይነት የለውም። ለአባሎቻችን ግን ህዝቡን እንዲያረጋጉ ከዚህ አይነት አድራጎት ወደፊት እንዳይከሰት አበርትተው እንዲሰሩና እንዲቆጠቡ ራሳቸውን መመሪያ ስናስተላልፍ ነበር ለማለት ነው። ጫካ ያሉ ሰዎች ጋር ግንኙነት አላቸው ተብለው እንዳይደለ እርግጠኛ ነን። እንደዛም ከተባለ ትክክል አይደለም። አብዛኛው አባሎቻችን ምንም ኢኖሰንት የሆኑ ሰዎች በጅምላ የታሰሩበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አባው ሸኔ የሚለውንና አባውን አንድ ላይ ሁለት አይነት ሲል ያው አባው ሸኔ የሚለው እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር አናውቀውም። እንደዛ አይነት ድርጅትም የለም። ኦፊሻሊ እንደዛ አይነት በዚህ ስም ራሱን የሚጠራ ድርጅትም የለም፣ እንቅስቃሴም የለም። ያ ዝም ተብሎ የተሰጠ የቅጽል ስም ነው እንጂ የድርጅት ስም አለመሆኑን እንድትረዱልን እንፈልጋለን። አብዛኛው ሰው ለምሳሌ ብዙ የትጥቅ ትግል የማያካሂዱ ብዙ የታሰሩ ሰዎች አሉ። የኦፌኮ አባላት፣ ሌሎች በርካታ አባላት የታሰሩበት ሁኔታ አለ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስናይ እነዛ የታሰሩ ሰዎች በሙሉ ከአመጽ ጋር የተያዙ ወይንም ከትጥቅ ትግል ጋር የተያዙ ናቸው ብለን ባንወስደው ጥሩ ነው። ጃልዳውት ስርቤ ማነው ቤት እስረኛ ናቸው ይባላል፣ እንደዚህ ይባላል ተብሎ ሲጠየቅ ነበር። ያኔ መልስ ስንሰጥ ነበር እኛ። አሁን አቶ ቶሌራ እንዳሉት ምናልባት የአቶ ዳውድን ቴሌፎን እኛ ማግኘት አልቻለም። የመጀመሪያ ስንገናኝበት የነበረው ቴሌፎን ዝግ ነው። ሁለቱም ሁለት ቴሌፎኖች ማቃቸው በየቀኑ የምንገናኝበት የለም፣ አናውቀውም። ሚዲያዎች ግን አልፎ ቢቢሲ ቪኦኤም ያነጋገራቸው ይመስለኛል። በዛ በኩል እናንተም ፈልጋችሁ
ከሳቸው ካፋቸው ብትሰሙ የተሻለ ይሆናል። ምክንያቱም ባለፈው ጊዜ እቤት ታጉረዋል እንደዚህ ነው ለደህንነታቸው ተብሎ ነበር እኛ ሰማነው ከሳቸው አንደበት። በኋላ ግን መንግስት ቤት አጉሯቸዋል ብላቸዋል ተብለንም ተወቅሰናል እና ሌላ እንትን ውስጥ እንዳባንገባ ጥሩ ነው። ይሄ አሁን ብዙ ውይይት ነው ያደረግነው። የቀረ ጥያቄ ያለ አይመስለኝም። በቂ ነው። እዚህ ላይ እናበቃለን። ለምንድነው ጠቅሼ በባለፈው ስብሰባ ላይ የጠቀስኩት አንድ ነገር አለ። አቶ ቶሌራም እዚህ ስላሉ ፋና እሳቸውን ጠቅሷል። አቶ ዳውድ ከስልጣናቸው ተነስቷል ተብሏል በግልጽ በሚዲያ። ይሄንን ብላችሁ ካልሆነ ወይ ይሄንን መረጃ ለሚዲያ ሰጣችሁ ካልሆነ ለምንድነው ሊቀመንበራችን ያስነሳችሁት እናንተ በዜና ብላችሁ መጠየቅስ ነበረባችሁ። አድርጋችኋል ወይ? መጽዳት ያለበት ነገር ስላለ ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ የህግ ቡድኑ ሁለታችሁም ከመደበኛ ስራ ውጪ የተለየ ስብሰባና የተለየ መግለጫ አታድርጉ የሚል ኮንሰፕት ያለው መሰለኝ መልእክቱ። ከተሳሳትኩኝ ታርሙኛላችሁ። አባራር ሶፊላ ከፈተው ኮሬኒ ናሙሳ ፊ ሴራ የመቃሳ ጎቶ ዶጎጎሬ ዲፈመና ጎዳ ዳምሳ ሰኒ አኪቲነኑ በደ ወኒ ደብሬ ገሬንጋ መለሜኒቱ ሀገ ኮሬዳን አደ በሄትኒን ቁልቁላሁቲ ኢብሳ አዳቲ ፊ ወልገሂ አዳራ ኦፍ ሀቁሳቱ ከጀዱ ቱሬ ወኒ አኪቲነኑ አኑ በደ ዶጎጎሬ ተይነስ ረስተኒ አችራ ማልቱ ታናኒን ኢብሲቱን ዱፍቴ ከጀዱሌ ጋፈዴ ቱሬ ኢሰሌና አንዴቢስኔ ተኮሌሞ ማሊ ፊ አኒን ገባሳዳ ጋፈ ገባሱ yoon angaliin ummata kana angalu ana as jiraami kanaaf malee dhiifama ani eenyu marraayyuu dantaan qaba abbaan fedhaa jiraatu abbaan fedhaa hawwanni jedhu garuma waan namatti himu waan oodiyensiidhaa himnu jalqaba nuu galuu qabaata osoo angaliin asii bahuu diddaa fi wanni gaafa dhufu dhiifama yoo isin uffisisee jiraadhe. Faanaa irratti jaaltoleeraan jedhanii anu gaafatameen ture. Faanaa irratti akkas jedhan innaan sagaleen jaaltoleeraa achirra jiraate. Oodiyoodhaan yoo jiraate ragaa dhiyoo sun hin jiru ta'ee waan toleeraan jedhe kabraa waan faanaan gabaase kabraa ta'a jechuudha. Isin qulqullaa rakkoon qabu. Kabraa koreen seeraaf to'annoodhaa hojiin hojjetinaa dhaabaa jedhee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo hojiirraa dhaabuu hin danda'u. Hin dhaabu hojiin dhaabbatu walga'iin itti fufa, hojiin guyyaa guyyaatti fufa, ibsa kennuun itti fufa, hojiin dhaabaa itti fufa. Koreen seeraaf to'annoo ka jedhu waan wal hammeessu, waan dubbii balleessu, waan walitti bu'iinsa kana hammeessurraa of qusadhaa jedha malee hojii dhaabaadhaa ittiin fufina taa'aa harka maradhaa taa'aa hin jenne jechuullee fillee wanna hin qabu. Kanan isiniin jedha fayyaa ta'a. Thank you በጣም እናመሰግናለን. Tole ittaanaa jedhuree adda bilisummaa Oromoo Boraarsoo Biqilaa guddaa galatoomaa ibsaarraa kennitanii hordofneerra. Kanaafuu maaltu ta'a? Maatti deema adda bilisummaa Oromoo kan akka hoogganaatti isinis maal gochuuf deema? Hojii guyyaa kana ammaan dura dhaammannetti gaababbaadhaa uummata keenya ijaaruu jajjabeessuu haala ammaan tana jiru hunda hundaa hubachiisuudhaa fi namoonni keenya kanneen mana hidhaa keessanillee akkaataa itti bahan irratti hojjechuu walumaa galatti gaa hojii guyyaadhaa kan duraan dirqama fudhanneet hin jirru fuuldura deemsisuu malee wanni biraa kan ta'an hin jiru jechuudha. Hayyuu dureen amma hojiitti deebi'aniiru kan jedhu yeroo tokko dubbifamaa ture waajjiraatti deebi'aniiru ammas hojii irra jiru moo akkam? Yeroo ammaan tana hojii irra hin jiran. Dhimmi akkuma tana reemtan ibsinetti koree naamusaa fi to'annoodhaatiitu laalaalaa jira jechuudha. Kun eega laalamee booditti deebimee gaa. Isaantu mana turaa jedhee walitti deebuun gaa fuulduratti fufaa jechuudha. Mana turuun kun koree naamusaa nama qulqulleessutti moo waan humna addaa humna keessaan alaatu jira? Lakki ammaan tanatti gaawwanni koree naamusaatillee kana jettee murteessitan qabdu dhimmummaan kun akka dhumatee qulqullaa'ee bareedee fuuldura namni bakka tokkorra waan tokkorra ga'uuf malee waan biraa godhan. Waajjira keessa muummee gulallee jiru seentanii bahaa jirtu hooggantoonni hunduu? Yeroo haajamnetti seennee ni baana. Isaanillee seenanii bahuu danda'u?
dhiyeenya kanatti hin seenne hundi keenya dhiyeenya kanatti hin seenne. Haaluma addaa jira moo sanumatu hin feene? Walumaa hojii garaagaraa irratti bobbaanee jirra dhiyeenya kana hin seenne jechuudha. Duraan seenee bahaa turre dhiyeenya kana hojii garaagaraa kanuma alatti hojjechaa jirru malee gara boodaa kan hin seenne hin jirru jechuudha. Daawwattoonni keenyi biyya alaas ta'an akka waan tokko akka qulqulleeffataniif isiniin gaafadhaa. Sabaa hawaasaas kan deemaa jiru. Poolisiin seennisuu didee mooraa keessaa poolisii eegaa jira duubaanii jedhu. Mee kana maal jetta? Poolisiin haaluma girrigirrii jalqabaa yeroo walgahii jalqabaa san jalqabnurra haalli xiqqoo jeequmsi wayii dhadhalatee sanumaaf naannoo sanitti eegaa artistii Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda haalli guutuu biyyattii keessatti rakkoon adda addaa dhadhalataatiin ture. Kanaaf isaan naannoo san nagaa eeguudhaaf nu gargaaraa turanii jechuudha. Walgahii sanis deemaa ture. Inni san achumaanii naannoo sanitti eegumsi jira malee waan gara biraatiif miti jechuudha. Malee amma ofii feetan isinis hayyuu dureenis seenuu danda'u isiniin dhorkan. Rakkina hin qabu. Ibsarra baaftan keessatti ABO'n daran uf haaromsuufidha. Aanaalee godinoota Oromiyaa guutuu keessaa hoogganni isaa akkas keessatti mul'atu barbaanna kan jedhu tokko dubbatameeta. Inni kun karoormaa amma dura murteeffanne keessatti fuula dura hojii hojjennu keessatti kora sabaatti deemna. Kana keessatti immoo Oromoon hundi keessatti arguu barbaada dhaaba kana. Dhaabni kun carraa biyya seenuu argateen akkaataa itti guutuu Oromiyaa keessatti namni hundinuu keessatti argee hojii fuula duraatiif hoogganaaf keessaa baafatee fuula dura deemuudhaaf korri barbaachisaadha ta'a jechuudha. Kora san keessatti immoo wanni godhamuu qabus isa kana jechuudha. Godinoota hunda keessaa aanaalee hunda keessaa walitti dhufeetiin abbaa barbaade gaafilateetiin hojii isaa fuula duraatti deema jechuudha. Dhimma qulqulleessuudhaaf namoonni hedduun hawaasa irratti kan jedhanii ABO fudhatuuf deema mootummaatu akka Dr. Mararaa dhaaba isaanii durii sana godhuuf deema warri jedhanii jiru. Afaan faajjii dhumuus haa ta'u, sobas haa ta'u, dhugaas haa ta'u isin maayettu warra sagantaa kan hordofanii. Billissummaa Oromoodhaa dhaaba bilisaa kanarratti ejjennuma isaa kan duraanii kan gara nagaatiin qabsaa'uudhaa dhufee isa sana immoo akkuma warra karaa nagaatiin qabsaa'utti yeroo yerootti mootummaas qunnamaa wajjinis haasawaa waan garii mariidhaan hiikaa itti dhihaataa akkasitti deemama malee waan mootummaan waan tokkotu adda ba'uu qaba jechuudha. Qabsoo bosonatti gaggeeffamu fi qabsoon karaa nagaa adda adda. Inni kun yeroo namni bosona jiru qunnamtiin kee afaan qawweetii lolaas jidduu jira malee akkaataan itti mootummaa qunnamtu hin jiru jechuudha. Qabsoon karaa nagaa ammoo rakkina sirra ga'e yeroo yerootti qaamaan dhayitee mootummaa sanii wajjin barcumara teessee waliin haasa'uudha. Kana namni keenya waan hin beekne jechuun yoo barcumara dhaqanii waliin haasawanii rakkina san xumuratanii waa hojjetan kunoo mootummaan akkasitti mootummaa biratti argaman waajjira mootummaa biratti kunoo akkasitti dhaqanii jiran guyyaa akkasii bakka akkasii mul'atan jedhee olola kana gaamii sooshaal miidiyaa kanaan gallakkisaa jechuudha. Qabsoon karaa nagaa akkatti barbaaddu akkasii gaafuma duratti biyya waliigallee asmaraadhaa biyya tana seennee waliin hojjenna. Gaafa san inumaa hafuurri gaafa san ture ilmaan Oromoodhaati warra irra barcumarra jiru. Teenyee afaan keenya waliin haasofnee walii galuu waliin dhoorgu hin jiru. Kajuuni hafuura akkasiitu nu dhufamee jechuudha. Arrammoo deemee gaa namni akka biraatti gaa waan adda addaa irraa hiikuu danda'a. Nuti immoo murtiin keenya ejjennaan keenya duunus jiraannus eega biyya tana seenne lammata bosonatti hin deebinu. Rakkoon fedhee yoo jiraates haalli fedhee yoo jijjiiramellee asumatti mootummaa kanaa wajjin rakkina jiru dhawaataan furachaa itti deemna malee lammata bosonatti hin deebinenne murteeffannee dhufne jechuudha. Isuma sanarra jira ejjennaan keenya. Har'a ibsa keessan keessatti kan kaaftan namoonni hidhaman hoogganoollee miseensillee akka nuuf hiikamu yeroo gaafattaniittu. Miseensonni keessan tarii yoo baay'ate qabachuu dhiisuu ni maltu hoogganoonni keessan godinootaa fi as waajjira muummeerraa meeqatti hidhamee amma meeqatti jira namoonni keessan? Lakkoofsaan akkas jechuun hin dandeenyu namni baay'eedha. Yeroo adda addaatti kan hidhamanis ni jiranii. Isa kanaa maal jennan jechuun akka biyyaatti gaafa biyya seennu hundi keenyaa seeraa olii miti seeraa jala jirra. Mootummaan yoo shakkii irraa qabaate abbaa fedhe hidhee qulqulleessee murtii haqaa kan nuuf danda'a. Ammoo namni hidhaa hoggaa seene immoo dafee mana seeraa dhiyaate murtii haqaa murtii dhugaa san argate mana hidhaa sanii bahuu qaba. Takka ammoo murtii saniin waan seerritti murteesse murtii san argachuudha qabaa jechuudha. Kana.
Galatoma. Hogganoota keessan keessaa namoonni amma hojii waliin dalagdan hojii raawwachiistuu kan taatan obbo Abdii Raggaasaa, obbo Mikaa'el Booranfaayidhaa jiru. Maalirra jiru gaafattanii tokko dhaabaates waa'ee isaanii himannaatti baname jira. Kan isaan himataman itti shakkitan tokko qabdu isin kanaaf qaban. Lakki. Gammaa wanni ifa ta'e hin jiru. Abdii yeroo lama sadii akkas deddeebisuu ni dhageenya jirra. Jaal Mikaa'el Booranfaa fi Dr. Shugguutu Galataa akkasumatti Yaalkannasaa Ayyaana isaan kana ammaan dura waan argin dhageenya hin qabnu. Abdii immoo yeroo lama sadii hidhata qabu laata warra dirreefaan. Dirreefaan nuti gammaa akka waliin turatti yeroo biyyarraa dhufneetiin seenne waan nagayaa kana waliin murteeffannee biyya yeroo seenne waliin qabna malee waan garasitti akka gama keenyaatti waan irratti shakkii qabnu hin qabnu jechuudha. Murteeffannee yeroo biyya seennu nagayuma kana murteeffanneetiin seenne jechuudha. Waan ammoo itti aanee gaammoo mootummaan hunda keenya irratti yoo arge nutu baruu nama seenuu dandeenya jechuudhaan beekamu gartee. Miidhamtoota keenyaaf waan tokko jedhaatii amansiisa. Tokkummaa qabaa hoogganni adda bilisummaa Oromoo inni deemu kuni dhugaaf sobadha kan jedhu tokko adda baasaa fi ta'e. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo kaleessaas waan dheeraa keessa dabree as dhufe. Ammallee sanuma. Fuuldurallee walumaan jiraata. Qabsoo isaatti mafuufa jechuudha. Kanaaf waan keessa isaa immoo miidiyaatti gadi bee kana hinjuu keessa isaatti waan fixatus ni fixata waan ala fixatus alamatti xumurataa jechuudha. Kanaaf namni keenya caasaan isaa ka alaa ka keessaa hundinuu jabaatee hojii isaa gartee bilchinaan waan xiqqoo tagargaa sanirratti gartee wal fixuudhaaf sanii wal dura dhaabbachuu osoo hin ta'in bilchinaan waan dheeraa dabarsinees laalee waan fayyadarees fuula isaa duratti santurra bal'aa waan fuula duraatu irra bal'aa kanarratti akka jabaatee hojii isaatti fufuudhaaf dabarsinaaf jechuudha. Ibsaarra baaftan kana hojii raawwachiistuutu teenyee marannee baafnee jettani. Hojii raawwachiistuu nama meeqa ta'a kan isin marattan guyyaa meeqa teessan? Nuti hojii raawwachiiftuu kan ammaan tanatti hojii irra jiru kan waliin teenyeetiin hojii kana gaggeessuun maajoritiidha kan lafa jiru. Inni kun bal'inaan yeroo ammaan tana keessattuu akkuma harreemtan ibsee erga artist Hacaaluu Hundeessaadhaa ajjeefamee booda waan bal'aadhaatu deemamaa ture jechuudha. Waan bal'aa deemamaa ture keessattuu waa'ee TPLF fi ABO walittidhaan kun yeroo hundi deddeebi'aa jira. Nuti TPLF jettuu waan bal'aatu jira. Wanni bal'aan jiru isaan warra ummata keenya yeroo waggaa 27 kan ajjeesaatiin ba'e waa afur gurguddaatu ummata keenya irratti dalagame gama isaaniitiin tokko hidha ajjecha saamicha biyya ari'amuudha. Ummata miliyoona tokko oliitiitu daangaa baha Oromiyaatii fi Kibbaa naannoo Baalerraa miliyoona tokko oliitu buqqaafame jechuudha. Kana malee naannoo Tuulamaa naannoo Finfinneedhaa ummata 200,000 oliitu buqqifameetiin maqaa maastar pilaaniyaatiin ari'ame. Kanneen qaamaa irrattis baay'eedhaatu jira maneedhaa keessatti. Kana hundaafuu deebi'ameetiin gumaan isaa kafalamee yookaan beenyaan kennamee ummata Oromoodhaatiif TPLF dhiifama gaafachuu qabu miidhaa waggaa 27 irraan geessan sanboota qunnamtiin keenya maal akka ta'e ifatti osoo bakka uummanni Oromoo beekuu danda'utti walitti deebineeti waa jenna malee haga san hin ta'initti waa takka illee waan jennu hin qabnu. San malee hogganoota dhabamsiifantu jira. Akka Nadii Gammadaa fa'a abbaa gadaa Dabbasaa Guyyoo fa'aatu jira jechuudha. Warreen akkasii kun hundinuu waan babal'aan nu jidduu osoo jiru TPLFitti sababaan hidhamnuuf illee hin qabnu. Akeeka san walitti hidhachiisaan illee hin qabnu jechuudha. Waan bal'aa kanaan nu jidduu jira. Kun gaafa dhumatee isaan uummata Oromoo dhiifama gaafatan booda walitti hidhanneetiin waa waliin dalanullee dhooksaa osoo hin ta'in akka uummanni Oromoo beekuu danda'utti waan silaa jennu jechuu dandeenya jechuudha. Amma koreen hojii raawwachiistuu fi jechuun shanee gumii warri jedhamu kabaa'ottii fi gumii sabaa miseensi kan ta'an adoolessa 26-27 walgahii teessaniittu kun seera keessantu isin ajajaa jettaniittu. Isa ayyu dureen quban qabu nun qabsiifnee jedhanii turan isin immoo qunnamtiitu hin jiruu jedhameera. Inni darbeera. Isa ammaa kana ibsa baaftan kana hojii raawwachiistuu nuggaa walgahii teessanii ayyu duree quba qabsiiftaniittu. Nuti koree hojii raawwachiistuu yeroo walgeenyatti jennu haala qabatamaa yeroo ammaan tanarratti ibsa kan nu qabna. Godaanni isaan maali gaaddi isaan dura jira. Haala kana immoo yeroo itti ta'anii callisanii ilaalan hin jiru. Hayyoonni duraanis akka gumii sabaa murteessan ejjennuma gumii sabaa murteesse walga'iin gumii sabaa hatattamaa murteessanii amma hojiitti hiiknee jechuudha. Yeroo ammaan tanatti hayyuu duraanuu bakka jirra. Haala amma gidduu dhalate kan hanga koreen siraatonni kun fixutti bakka takka hin jirru jechuudha. Kanaaf waanuma qunnamtiin isa marraachiteera. Qaama wal qunnamaan jiru jechuudha ammaan tanatti bakka jirra. Kanaaf waanuma murtiin lafa jirtu kanuma gumii sabaa
walgahii hatattamaa godhasanii hojiitti hiikuudhaaf ibsi kennamuudha qaba. Waa dubbatuudha qabna. Haala waliigalaa kanarratti waa jechuudha qabna. Gaazexaadhaaf ibsa kennuudha qabna jennee kanaan dhufne jechuudha. Gaaffii dhumarratti leesin gaafadheen ture achi keessatti obbo Araarsoonis Xaanaa Yuduree jechuudha fi obbo Daawudis quba hin qabnu pirees riiliizii kana ibsa miidiyaaf jedhamee maqaan keessan ka'ee ture. Durallee deebistaniitu meerra deebi'aatiin naa ibsa. Ani sa'aatii fi waan kana waan hubatin mee addaan baafadhaan jennee namni tokko na gaafate malee waan biraa kan hin qabu jechuudha. Fayyaata Xaanaa Yuduree Bilisummaa Oromoo. Daawwattoota keenya qophii addaa har'aa kan adda bilisummaa Oromoo sabaa himaaleef ibsa kenne haala yoo irratti hundoofne kan qopheeffannee kan xumurreerraa obbo Araarsoo Biqilaas keessummaa keenya turanii obbo Araarsoo guddaa galatoomaa fayyaata nagaan gala. Hayyee daawwattoota keenya qophii addaa jennee kan eegalle ammasitti fufee jira. Gaafa hagayya 10 bara 2020 hoteela Hilton kan Finfinnee keessa jirutti miseensonni hojii raawwachiistuu fi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ibsa tokko kennaniiru. Ibsa sanarratti ibsi sun maal akka fakkaatuuf qabiyyeensa maal akka ta'ee fi achirrattis immoo kan argaman miseensa shanee gumii fi itti aanaa Yuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa yaada isaanii hangammaatti hordofaa turtaniittu. Ibsi sun immoo seeraan aladha kan jedhamu tokko sabaa himaalee hawaasarra deemaa waan tureef dhimma kana madaalawaa taasisuudhaaf Yuduree adda bilisummaa Oromoo gaafachuu qabna jennee gama isaaniitti deebineerra gara istuudiyootti amma kan waraabamaa jiru istuudiyoo irraatti jechuudha. Yuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi itti aanaan isaanii obbo Araarsoo Biqilaa otoo ibsi sun hin kennamiin quba hin qabnu jedhaniiru jedhamee wanta sabaa himaa hawaasaan deemaa tureef sagantaa hordofaa jirtanitti immoo obbo Araarsoon nan beekaa jedhanii dubbataniiru maqaan isaanii garuu akka hin beeknetti ka'aa ture. Yudureenoo maal jedhu ibsi kana akka kennamu hayyama kennaniiru isaan beekuu seeraan godhame moo hin godhame kan jedhuuf isaan gaafachuuf deema. Maarree hanga xumuraatti waliin turaadha amma istuudiyoo irraatti kan isin affeeru. Obbo Daawud Ibsaa karaa namaati kananii bilbilaan argadhee bilbilli isaanii maal ta'ee hojiirra jiru moo hin jiranii kan jedhus qabiyyeema kana keessatti dhaga'uuf deemna jechuudha. Maarree hordofaa. Maaliif ibsi kun barbaachisee fi dhimma maaliif kennamus yooma waan quba qabuu qabu. Waan tokko baree hojii raawwachiistuun walgahii godhatu namni naa himeen jiru darbee immoo ibsa akka kennan namni naa himeen jiru addaan quba qabu waan hojii guyyaa hojjetaa nu eegaa jedhanii koreen seeraaf to'annoo isaaniinis gaafatu naa himanii kana itti himanii kanarratti wal ta'uullee naa himanii warri koree seeraaf to'annoo kanaanis waa walgahii yeroo darbee waan bal'aan gaafatanii gumii sabaa walgahicharra tures akka gaafatu deeman natti himanii guyyaa 2-3 kana keessatti waan raawwatanidha. Kan manquba qaba malee waan biraa kennamee afaan faajjii biraa kana quban qabu. Isin hojiirra jirtu obbo Daawud waajjira galaa jirtu yeroo ammaa kana yoo waajjira galaa jirtu ta'e waajjiratti wal argitanii waliin haasa'uu dandeessu jechuurra kaase. Waajjiraati gaafa August 2020 poolisa Finfinnee tutufee waajjira kana ni sakattaana naan jedhee lakki waraqaa mana murtii qabu waajjira sakatta'uuf ta'e lakki qabu garuu haala nageenyaati jedhe. Booda yoo ni sakattaana ta'e immoo sakattaa kunoo bakka ani jirutti bakka ani jirretti waajjira koo sakattaatan cabsitanii yoo seentan malee jedhee kanammoo hojjetaa mootummaa akka ta'e kana waliin jirutu dhaabbatee dhaggeeffata. Kan booda miseensota garii gadi yaasanii dhagahee akka turan immoo Araarsoo Biqilaa siyaasuu isaanii dhagahee kana gaafa ibsa kennine jal'aarsoo wajjin ibsine irraa waan poolisii gaafas godhessuun inni isaanis akka quba hin qabne erga gaafasiiti miseensi yeroo seenuuf ta'u gidduuma sanarraatti jalqabee poolisii balbala irratti dhaabee deebisaa jechuudha seenuu hin dandeenye. Humnaanii na baasaa jirta kana quba qabaadhu jedheeti hojjetaa mootummaa biratti itti meelii bahe humnaan gaafas waajjiraati. Erga gaafasiiti miseensi kamuu waajjira hin seenu. Si'a baay'ee itti deddeebi'anii deebisanii akkasitti
keessatti miseensi kamuu hin seenu. Waardiyyoota achi keessa bulan irraati ka'a. Kanaaf hojii achitti hin jirru bakka jirrutti immoo hojii keenyatti jirra. Ibsa har'a kenname irratti itti aanaa hayyuu duree fi warri kaan argamanis hayyuu dureen haala hin mijanne keessa waan jiraniif isaan arginee gaafachuu hin dandeenye. Waanuma heerri dhaabni keenya jedhudha. Bakka hayyuu dureen jirretti warri hafnee hojii gaggeessituun hojii jechuu dandeenya. Ibsas kennuu dandeenya. Kanaaf kennine ka jedhu kaasaniiru. Heerri keessan akkasiin ajajaa? Inni kun ani gaafa 30 narraa ka'ee hojii deemuu dandeessa. Nageenya kee tikfataa deemuu dandeessa jedhanii dhufanii natti himanii waajjirayyuu ga'ee galee ergasiiyyuu jaalalaatoo dhufee mana kooyyuu waliinuu ibsa kenninee namni hundi akka tasgabbaa'u koree seeraaf to'annoo adda baasaa yeroo darbee kuni ONN irrattiyyuu darbee yeroo darbee ergasiitiin wal gura maaliin narra jira yoo nu dhufee deebi'e ammas dhufuu danda'a. Koree seeraaf to'annoo iyyuu dhufee asittuu na gaafatanii dhufanii nu dubbisanii qormaata godhanii deebi'anii ergasiis nu dubbisanii waan hedduu mari'annee jaras mariisisna jedhanii deebi'anii. Tole fayyaa ta'aa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo guddaa galatooma yaada keessaniif. Amma hordoftoota keenya deebinee jirra gara xumuraatti kan deemaa jirru qophii addaa kana. Akkuma dhageessan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ibsa hagayya 10 kenname sana quba kan qabne namnis akka isaan itti himne itti aanaa hayyuu duree waajjira mana obbo Daawud Ibsaa dhaqaallee akka turan akka walquunnamaa turan waan tokko hojii irratti kaasanii jiranii sababa adda addaatiin waajjira isaanii akka galaa hin jirrees immoo kaasanii jiranii. Akka isaan qabxii isaan dheeran keessaa tokko dhimmi adoolessa 26-27 walga'iin godhame suni koree seeraatiin qabamee jira. Koreen seeraaf to'annoo immoo anis haa ta'u qaamni walga'ii sana irratti hirmaatee fi waame hanga dhimmichi qoratamee beeksifamutti nam tokkollee ibsan kenniin kan nuun jedhu nutti himee ture. Kanaaf ibsi kaleessa bahee tokko ani hin beeku. Lammaffaa koreen to'annoo sanaayyuu seeraallee kan beeku natti hin fakkaatu. Kan akeekkachiisaa yookaan immoo gorsa nuu kenname ibsan baasiin warratti kan jedhamu sanallee kan cabsedha jedhanii waan dubbataniif nuti immoo koreen seeraaf to'annoo abaa'oo ibsa sana akkamitti ilaala dhuguma nam tokkollee amma nuti dubbii kana fidnutti ibsan baasiinaa jedhee kenneera moo hin kennine jennee gaafachuudhaaf dirqamna jechuudha. Kanaaf amma gara dota akka walitti qabaa koree seeraaf to'annoo abaa'oo obbo Alamaayyoo Dirootti bilbiluuf hin jedhan malleen waliin tura bilbileefin han isaan jedhan sin dhageessachuudha. Obbo Alamaayyoo Diroo akkam jirtu fayyaa keessanii? Fayyaadha akkam jirtu nagaadha? Nagaa isin walitti qabaa yookaan dota koree seeraaf to'annoo adda bilisummaa Oromoo jecha dhageensinii bilbile dhuguma? Dhugaadha. Ibsa tokkotu kaleessa bahee ture koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromootu ibsa kennanii turani hoteela Hiltanii Finfinnee keessatti. Sabaa himaan keenya ONN achirratti argameetu gabaasneerra waa'ee sana haala yeroo irratti kan isaan ibsa kennanii. Achirratti komeen dhaga'ame tokko akka hoogganni adda bilisummaa Oromoo waan sanallee quba hin qabnedha kan dursamee himamee nuti illee dubbicha baalaansii gochuudhaaf hayyuu duree abaa'oo bilbilee dubbisnee dhugumaan quba hin qabu jedhaniitu nu mirkaneessanii jiranii. Walga'ii kora sabaati jedhamee adoolessa 26-27tti godhamee booda koreen seeraaf to'annoo keessanii dhimmicha qabatee jira. Isa amma guyyaan sun ga'utti amma nuti murtee tokko isinitti nutti gadi qaamni hundinuu gadi baatanii waan dubbatina kan jedhu tokkotu darbee ture jechaa dhageenye. Waa'ee ibsa kaleessaa irratti maal jettu? Seera qabeessummaa qaba akka seenonni keessanitti yookaan immoo waan isin dursitanii akka waa hin godhamne keessanitti tokko jira? Fayyaa ta'e koreen naamusaa fi to'annoo kun akka walga'iin adoolessa 26-27 ta'e erga dhaga'ee booda duukaa bu'aa ture. Waan kun akka yaadametti seeraan akka deemaa jiramoo deemaa hin jiru jedhu waan shakkii uume burjaajiin adda addaa waan uumeef koreen kun dirqama isaatiin qulqulleeffachuu qaba jennee walitti dhufnee irratti mari'annee qophii adda addaa gochaa turre jechuudha. Qophiin kana waan qulqulluu ta'e waan uummanni beekuu qabu waan miseensi adda bilisummaa Oromoo beekuu qabu adda baafachuudhaaf jecha
koreen kun waan itti deemu qabu irratti karooras baafachaa ture. Maal gaafachuu akka qabu, eenyu gaafachuu akka qabu, odeeffannoo kana ilaalchisee waan ba'anis immoo bakka adda addaatti akka sassaabachuu qabu. Kana hundumaa erga lafa kaawwannee booda warruma hoggana karaa lachuu jiran dhagnee haasofsiifnee nuti qophii keenyas itti himnee isa keessatti gaa waan haasa'ame inni kaan diteelii ta'uu danda'a. Ammaan booda gama lachuun yaadni dhimma walgahii kana ilaalchisee koreen naamusaa fi ittisaa koreen naamusaa fi to'annoo kun amma qulqulleessee waa qulqulleessa qabatee as ba'utti uummatatti akka homtuu natannee kan jedhu hubannoo walii uumne irraa jechuudha. Hubannoo uumuu qofa immoo dura osoo hin taane koreen kun al lama baase. Al lamaanuu isteetimentii baaseera, ibsa baaseera. Ibsa lamaan baase irratti waan kana qabbaneessinee dhaabni kun dhaaba guddaadha. Dhaaba heeraa fi seera sirna ittiin bulmaata ofii qabudha. Kanaafuu keessatti ilaallannaa kana akka bulchamu hin barbaannu, akka to'annoo ala ta'us hin barbaannu kan jedhu namuu kanarraa immoo akka of qusachuu qabu waan jedhu al lama ibsa baafnee jirra jechuudha. Amma gaanuu hubannoo nuti qabnu qorannoo jalqabne irraa itti deemaa jirra. Namoota gaggaafachaa jirra. Of course waajirri waan cufamee jiruu fi namoota akka barbaannetti argannee yeroo gabaabaa keessatti xumurree keessa bahuudhaaf xiqqoo danqaan hin jira. Haa ta'u malee bifa danda'ameen miseensonni koree keenyaa walii gadi fiiganii hojjechaa jiru. Nuyi eenyuyyuu ibsa hin kennaan jedhu yaada hin qabnu. Amma kaleessaa kanas anumaa dhageenyerraa waan isaa maaliif akka godhan isaan watu beeka. Garuu understanding hin qabnu eenyuyyuu ibsa hin kennu kan jedhu kana hubannoo qabna. Amma immoo erga walga'ichi deeme'aasi koreen kun tarii walga'iin kun waan nuti hojjennu irratti dhimma ajandaa nuti qabne kana ilaalchisee maal akka badii yoo uumeraate yookaan rakkoo yoo uumeraate maal akka ta'uu danda'u qorachaa jirra jechuudha. Sadarkaa kanarra jirra. Ibsa sanarratti waan isaan dubbatan inni isin jettan kun ka'ee ture hojii dhaabaa hojjetuuf dirqama nurra jira heera keenyattu nu hayyama waan ta'eef hojjennee hojiin danqamee waan jiruufidha jedhaniitu kanaaf kenninee jedhanii isin immoo ibsi akka hin kennamne illee amma dubbichi seeraaf heeraan muramutti qaama hundumaayyuu itti himneerraa akeekkachiisneerraa yookaan gorsineerraa kan jedhu tokkodha. Kanaaf akka hubannoo keessaniitti ibsi kaleessaa kun gorsa keessaniin ala kan godhamedha. Ibsi kaleessaa kun akka hubannoo keenyatti otoo kennamuu baatee gaariidha. Garuu waan itti gaafatamummaa ilaalchisu sababa ibsa kanaatiin rakkoo dhalatuu fi yoo hin jiraata ta'e jechuudha. Rakkoo waan uumanii asbaan harkaa qabnu hin qabnu ammatti garuu kana sababa kanaatiin rakkina dhalatuu fi isaanumatu itti gaafatama maaliif akka godhan. Wannoon kun hojii idilee gaggeessuu maalii gochuu irratti eeyyamsiisuun isaan irra hin jiru dhugaadha. Nuti eeyyamus isaan warra aangoo olaanaa warra qabanidha. Haa ta'u malee immoo waanni kun waanuma adoolessa 26-27 wajjin wal qabatu waan fakkaatuu fi otoo godin dura otoo nulillee yaada nu gaafatanii nurraa fudhataniis gaarii ta'uun malaa ture. Amma adeemsisaa maaliisaa akkuma jirutti dhiifneeti isaanis maal akka godhan isaan akka ibsan dhiifneeti nuyi an beeknu akka koree kanaatti jechuudha. Nuti an beeknu qaamni gama lachuuyyuu dhimma kana ilaalchisee ibsa akka kennine. Hayyee daawwattoota keenya qophii addaa har'aa kan hoteela Hilton Finfinnee keessa jiru keessatti argamnee kan qopheeffannee kana fakkaata ture. Dhimmi as dhufnee fi adda bilisummaa Oromoo ibsa kennaa haala yeroo irratti jedhamnaan dhageenyeetu dhufne achirratti ibsa isaanii maal akka ture qabiyyeen isaanii gammaatti kan hordofaa turtan kana fakkaata. Akka waliigalaatti immoo yaadicha kan abaaboo keessatti odeeffamaa jiru ilaalchisee immoo ittaanaa Yuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa amma dubbisnee irraa deebii kan kennanis dhageessanii jirtu. Kanaaf qophii addaa keenya har'aa kan Hilton irraatii qopheeffannee
kanumaan xumurreerra. Waan nu caqasaa turtaniif guddaa galatoomaa kanan jedhu ani qopheessee dhiyeessee Dassuu Duulaatti ogeessi kaameeraa keenyaa fi gulaalaan immoo Baayisaa Turaati. Fayyaa ta'a.